Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'uudha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa labsii sirna buusaa gonofaa naannoo Oromiyaa irratti kan mari'atu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama as istuudiyootti affeeradhee jira. Keessummaan kiyya inni jalqaba obbo Miiliyoon Wandaafiraash jedhama, abbaa alangaa naannooti. Keessummaan kiyya inni lammataas abbaa alangaa naannooti. Maqaan isaanii obbo Pheexroos Maammoo jedhamu. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii as istuudiyootti nuuf argamu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Labsii sirna buusaa gonofaa naannoo Oromiyaa irratti kan mari'annu. Mee labsiin kun maaliif bahee barbaachisummaa irratti haa mari'annu? Obbo Miiliyoon isinirra ka'u. Labsii sirna buusaa gonofaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahee akka naannoo Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif mootummaan naannichaa labsii lakkoofsa 244 muraa 2014 taasisuudhaan baasee jira. Maaliif barbaachise labsii kana baasuuf kan jedhu gaafa laallu dhimmoota gurguddoo afur kaafnee ilaaluu ni danda'a. Jalqaba irratti maaliin egaa uummanni Oromoodha yeroo dheeraadhaaf aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa qabaachaa turee jira. Inni kunis sirna gadaa keessatti dhalootaa dhalootatti darbaa hanga ammaatti dhufee jira. Labsiin kun egaa kan barbaachisee fi aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe kana caalmatti cimsuu fi deeggaruudhaaf labsiin amma jenne kun akka bahu taasifamee jira. Inni biraa barbaachisummaan labsiin kun akka bahuuf taasifameef maalinni yeroo ammaa kana keessatti uummanni naannichaa uummanni Oromoo bal'aan aadaa amma qabu kana aadaa gargaarsaa kana bal'isaa dhufee jira. Fedhii kana agarsiisaa jira. Fedhii jiru kana immoo sirnaan hoogganuun gurmaa'insaa fi hojmaata isaa immoo seeraan diriirsuun barbaachisaa waan ta'eef akka sababa lammaffaatti sababa kanaan labsii kana baasuun yookaan immoo akka bahu taasisuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti labsii sirna buusaa gonofaa murteessuudhaaf bahe kun kan akka bahu taasifamee fi egaa waa hundi mootummaadhaan qofa hin danda'amu. Mootummaan misooma gurguddaa adda addaa hojjeta, waan baay'ee hojjeta. Kana cinatti garuu karaa hawaasa hirmaachiseen balaan akka hin uumamne ittisuudhaaf. Yoo balaan immoo uumameetiin hin jedhe balaa kana lubbuu namaa fi qabeenya irratti osoo hin geenne ittisuuf hawaasa sababa kanaan immoo miidhaan irra ga'e baraaruuf dandamachiisuuf akkasumas deebisanii dhaabuudhaaf labsii kana baasuun barbaachisaa ta'ee jira. Afraffaa immoo barbaachisummaan labsii kanaa sirni wal gargaarsaa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo keessa jiru kun iftoomina qabaachuu qaba. Hirmaachisaa ta'uu qaba. Kanaanis wal qabatee immoo balleessaan yoo jiraate gaafatamummaan jiraachuu waan qabuuf iftoomina hirmaachisummaa fi gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf labsiin kun akka bahu ta'ee jira jechaadha. Walumaa galatti egaa dhimmoota gurguddoo kana afran irratti dhaabbachuudhaan mootummaan naannichaa mootummaadhaan cinaatti hawaasa hirmaachisuudhaan sirna hawaasa keessatti jiru aadaa wal gargaarsaa kana cimsuuf gabbisuudhaaf labsiin kun akka bahu ta'ee jira. Buusaa gonofaa kuni duudhaa Oromoo keessaa akka maddee seensa labsii kana irratti waan agarsiisu qaba. Mee hammam tokko qorannoo irratti hundaa'eeti labsichi kun yeroo bahu? Akkuma seensa irratti kaafame uummanni Oromoodha aadaa duudhaa wal gargaarsaa karaa garaa garaatiin walii tumsaa wal gargaaraadha kan inni ture. Aadaanii wal gargaarsa uummataa kun
sirna qabachuun isaa baay'ee barbaachisaa waan tureef fedhiin hawaasi qabu wal deeggaruudhaaf wal tumsuudhaaf rakkoo keessaa wal baasuudhaaf fi fedhiin hawaasa keessa jiru sun karaa garaagaraa ilaalameera jechaadha. Inni karaa garaa ilaalamee xiinxalamee qoratame kun immoo akka gara sirnaatti dhufu hojimaanni seeraan akka diriiruuf kan taasise isa kanadha jechaadha. Sababi isaas hawaasa keenya keessatti balaan uumamaatiif namtolchee kun gaafa uumamu namni karaa gurmaa'een karaa seera mataa isaa godhateen walitti dhufee wal gargaara yoo ta'e ofirraa hafee orma isa kan biraayyuu deeggaruu gatii danda'uuf xiinxala irratti karaa hundaa'een fedhiif beekumsi dandeettiin hawaasii gama kanaan agarsiisaa ture kun gara sirnaawaatti dhufa yoo ta'e gara seeraatti dhufa yoo ta'e gara gurmaa'insi diriireetti bifa kanaan wal qabata yoo ta'e bu'aa guddaa buusuu waan danda'uuf karaa kanaan xiinxala kana irratti hundaa'ee gara seera kanaatti dhufe achirraa kaasees bu'aa saammaa kana gaafa laallu sirriitti kan xiinxalamee fi kan irratti qoratame ta'uusaa kan namatti agarsiisudha jechaadha. Kanaaf maalummaa isaarraa gaafa kaanu Buusaa Gonfaa kun aadaa uummatittiin wal gargaaru, aadaa uummatittiin waliif qaqqabu, aadaa uummatittiin wal deeggaru akkasumas immoo rakkoon illee balaan akka hin dhufneef illee aadaan ittiin sana walirraa ittisu yookiis immoo ittisudha waan ta'eedhaaf ta'ee argame immoo achi keessatti wal baraaruudhaaf dandamachiisuudhaaf yookiis immoo deebisanii dhaabuudhaaf nama rakkoo sanaaf hawaasa rakkoo sanaaf saaxilame aadaan uummanni keenya qabu kana kan mul'isu isuma kanatti dhufeetu gara sirnaawaatti dhufe achirra dhaabbannee gaafa bu'aa isaan malaallu kanatti xiinxala sana yookiis immoo qorannoo gahaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa kan mul'isu jechaadha. Qajeeltowwan bu'uuraa kanneen akkamii qaba? Kaayyoo akkamii qabatee ka'ime? Labsiin sirna Buusaa Gonfaa gaafa hojjetamaanis nama seera kana hojjete keessaa tokko akka duratti obbo Phexros kaasanitti labsiin kun hojjetamuudhaan duratti qorannoon bal'aa gaggeeffamee jira. Ogeeyyii seenaa Oromoo beekan kanarratti muuxannoo qabaniin qorannoon bal'aa erga gaggeeffamee booda qorannoo sanarra dhaabbatee labsiin akka qophaa'u ta'ee jira. Egaa kana keessatti labsiin kun yookaan muyyuu sirni Buusaa Gonfaa kun kaayyoo of danda'eef qaba. Qajeeltoo ittiin gaggeeffamullee qaba jechaadha. Kanarraa kaanee egaa kaayyoon gurguddaa sadii qaba jennee ka'uu hin dandeenya. Labsiin kun kaayyoo gurguddaan inni qabatee ka'e akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf seensa keessatti yaale inni duraa aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa uummanni Oromoo qabu. Uummanni Oromoo egaa yeroo garaagaraatti fakkeenyaaf maqaa adda addaatiin aadaa wal gargaarsaa hin qaba. Yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo gaddaa, yeroo dubartiin deessu maqaa adda addaatti kennuudhaan Booranatti Buusaa Gonfaa jedhama. Arsiitti immoo Daboo jedhamuu danda'a. Harargeetti immoo Guuza jedhamuu danda'a. Inni haa Oromiyaan bal'aa waan ta'eef maqaa adda addaa qabdi. Isa hawaasa keessatti aadaa bifa kanaan jiru kuni aadaa wal gargaarsaa hawaasni keenya qabu kun akka dagaagu taasisuun kaayyoo jalqabaati jechaadha. Aadaan kun jira, already hawaasa keessa jira. Seera kanaan maaltu dhufe inni sun akka dagaagu. Dagaagsuudhaaf immoo akka reef jenne gurmaa'insa adda addaatti turuudhaan caaseeffama adda addaa booda laaluu dandeenya. Isa itti horuudhaan aadaan kun akka lalisee ba'u akka dagaagu gochuun kaayyoo jalqabaa labsiin kun yeroo bu'uureffamu irratti dhaabbatee keessaa tokko kanaadha. Kaayyoon lammaffaan maal inni dhaloonni amma jiru kun dhaloonni duraanii ga'eessaa bahaa turee jira. Dhaloonni amma jiru kun immoo dhaloota akkamii ta'uu qaba? Dhaloota kennaa adeeffate, dhaloota jaalala hojii qabu, dhaloota qusannaa aadaa ta'uusaa hubatee fi walumaa galatti quuqama namummaa qabu uumuun akka kaayyoo lammaffaatti qabateeti labsiin kun gisee hundeessunitti wanni ta'e. Akka sadaffaatti garuu kaayyoon sadaffaa hawaasni Oromoo maal qabaa? Beekumsa qaba, muuxannoo adda addaa qaba, qabeenya qaba.
isaan kana walitti bakka tokkotti walitti gurmeessuudhaan hawaasa qindeessuudhaan qaama hawaasaa balaa adda addaatiif sababa namtolchee ta'uu danda'a, sababa uumamaatiin ta'uu danda'a, balaa kanaaf saaxilame deeggaruudha jechuudha. Kaayyoon sadaffaa jechuudha. Kanaaf kaayyoolee gurguddoo kana irratti dhaabbateeti labsiin kun kan bu'uureffame. Egaa kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf immoo itti fufee qajeeltoo qaba jechaadha. Hojiin kun hojii sirna buusaa gonofaa kun gaafa hojjetamu qajeeltoo maalirra dhaabbateetu hojjetama kan jedhu ilaaluun ni danda'ama jechaadha. Akka qajeeltootitti qajeeltoon jalqabaa maalinni sirni buusaa gonofaa kana keessatti hojiin hojjetamu sanyiidhaan addan baasu, gosaan addan baasu, amantaadhaan addan baasu, ilaalcha siyaasaa namni dhuunfaa qabu yookaan immoo qaamni miidhame qabu sun qabuun irratti hundaa'ee addan baasu, saalaan koorniyaadhaan garaagarummaa tokko malee jechaadha. Amantiidhaanis dabalatee, sabaanis dabalatee garaagarummaa tokko osoo hin taasifne gargaarsa mirga namoomaa taasisu kan jedhu akka qajeeltoo tokkootitti jechaadha. Garaagarummaa tokko malee qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e deeggaruun akka qajeeltoo tokkootitti kan jiru ta'uu isaati. Inni biraa humna beekumsaa fi muuxannoo qabuun waliin tumsuu gargariin qabeenya qaba, gargariin beekumsa qaba, gargariin muuxannoo qaba. Isaan kun hundumtuu waliin tumsuudhaan gargaarsa raawwachuun akka qajeeltoo tokkotti ilaaluun ni danda'ama. Kan biraa hojiin sirna buusaa gonofaa kun gaafa raawwatamu aadaa fi duudhaa akkasumas safuu uummata Oromoo giddu galeessa bifa godheen hojiin kun hojjetamu irra jiraata. Kana jechuun maalinni Oromoon safuu qaba, aadaa fi duudhaa qaba. Isaan kana bifa kabajeen hojiin hojjetamu kamiyyuu karaa kana giddu galeessa godhateen kan raawwatudha. Inni biroo egaa hojiin buusaa gonofaa kun gaafa raawwatamu seerri naannichaa jira, seeronni adda addaa, seerri biyyaa jira, seerri idil addunyaa jira. Seerota kana kabajuudhaan hojjechuunis akka qajeeltoo tokkoo fi qajeeltoon inni biroo fi dhumaamooyyuu qindoominaan tumsaan waliin hojjechuudha. Egaa qajeeltoowwan bu'uuraa shanan armaan olitti kaase kanarratti dhaabbachuudhaan hojiin sirna buusaa gonofaa kan hojjetamuu fi qajeeltoo kana kan qabu ta'uu isaati. Qajeeltoo kana irratti waa tokko dabaluudha barbaada. Keessumatti loogii tokko malee gaafa jedhu sabummaan ilaalcha siyaasaatiin amantaadhaan saalaan osoo addan qoodin inni kun sirriitti hubatamee nama gargaarsa barbaadu sanaaf gargaarsuun ga'uutu irra jiraata. Qajeeltoon jedhu kun qajeeltoo sirriitti jaramulamee hubatamuun irra jiraatudha. Gaafa hojiin kun hojjetamu immoo duudhaadhaa fi safuu uummata Oromoo karaan faallisiin ta'uu danda'utu irra jiraata. Karaa isa utubeen ta'uu qaba. Karaa isa deeggareen sabab isaas achumaas dhufaatiin isaayyuu aadaa fi duudhaa uummanni Oromoo qabu bu'uura godhatee ergas dhufeetii waan sana faallesu ta'uun irra jiraatu isa karaa kabajeen ta'uu qaba. Dhimmi jedhu kun dhimma olaanaadha. Isa kana caalaa immoo seerri kabajamutu irra jiraata. Kan biyyaa ta'u kan naannoo akkasumas kan idil addunyaa karaa kabajeen wanni faallaa seeraa ta'e of keessatti qabaachuun irra jiraatu. Seera kabajee achi keessatti aadaa fi duudhaa kana kan dagaagsu ta'a yoo ta'e qajeeltoo kanaan kaayyoon kaayyeeffameef galmi taa'eef sun galma ga'uu danda'a jechaa yookaas waan yaadameef sana galmaan ga'uu danda'ama. Qajeeltoon kun gaafa eegame jedhetii kan amma bu'uurri isaa achas dhufaatiin isaa aadaa Oromoo keessaa madde kun sadarkaa addunyaalessaatti illee madda gargaarsaa bakka itti rakkoon namtolcheetiif kan uumamaa qaqqabuu dandeetti uummanni Oromoodha, hawaasi Oromoodha. Kana jabeessee qajeeltoo kana eegee kan deemu yoo ta'e salphaatti namoota baraaruu danda'a, dandamachiisuu danda'a. Namoota sababa rakkoo kanaatiin immoo buqqaaniif rakkoon isaan mudateef illee deebisee dhaabuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni kun eegamuu qaba. Inni kan biraan kaayyoo isaa irratti wanti nan dabaluu barbaadu keessumatti dhaloota kennuu aadeffate jechuun kennuu jechuun argachuu jechuudha. Kara kan biraa hin hiixatte yoo ta'e argatte jecha dhoksaa akkasii gatii of keessaa qabuu fi dhaloonni ammaas ta'e kan kana booda jiru kennuu aadeffachuu qaba. Kennuu aadeffachuu qaba. Isa kana kaayyoo guddaa kan of keessatti qabateera. Kennuun immoo kan danda'amu immoo hojjechuun yoo jiraate.
dhaloota hojii jaallatu dhaloota akkasii uumuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Isaan kana hin uumna taanaan hin hojjeta taanaan immoo waa ol kaawwachuu danda'uu qaba jechaadha. Waan fuudhee namatti hixatu immoo qabaachuu qaba. Isa kanaaf immoo qusachuun aadaa ta'uu danda'utu irra jiraata jechaadha. Gaafa kana ta'e hawaasa keenya irra dabarree hawaasa yookiis immoo nama kamiyyuu rakkoodhaaf nama saaxilame bira geenyee gargaaruudhaaf nu dandeessisaa. Darbee egeree qaba waan kun. Bu'uurri isaa egeree dhaloota egereetiif waan darbuu danda'u waan ta'eef isaan kana jabeessina kanarratti hubannaa kenninee namni akka beeku goonee beekurra darbee immoo kan ofiisaa godhate aadeffate galgalaa ganama dhimma sana shaakalee isa kana qaama isaa godhateetti adeema taanaan ofii keenya rakkina kanarra dabarree balaa nama kan biraarraa ittisuudhaaf illee ga'aa taanaa jechuudha. Akkaataa labsii kanaatiin jechuudha gumaanni akkaataa kamiin kennama? Egaa waa gumaachuu jechuun namaaf waa kennu jechuudha yookaan immoo arjoomu jecha waa namaaf hiixachuu jecha. Inni kun immoo egaa kaayyoo buusaan gonfaa ka'eef kan galmaan ga'uudhaaf gumaata kana maallaqaan kennuu dandeessa yookaan immoo qarshiidhaan iddoo barbaachisu sanatti gumaachuu dandeessa. Isa kanarratti Oromoon aadaa bareedaadha qaba. Moggaadha hamma moggaatti Oromiyaa kana kan laaltoo ta'e kara garagaraa gumaata walii gumaachaa Oromoo waan ta'eef maallaqaan gochuu dandeessaa. Maallaqa qofaarratti hundaa'ee nafu akaakuudhaan waan barbaachisaa ta'e sana akaakuu isaatiin akaakuu kennaatiin namaaf gumaachuu yookiis immoo arjoomuu dandeessaa. Inni sadeessoo immoo tajaajila bilisaa yookiis immoo tajaajiluudhaan waan qabduun ogummaadhaan beekumsaan dandeettii qabduuni tajaajila nama barbaadu sanaaf tajaajila kennite jennaan inni kun gumaatadha. Karaa sana gumaata kana baasuu danda'ama jechaadha. Gumaanni bifoota gurguddoo jahan tokkoon taasifamuu danda'a jechaadha. Akkaataa jaha shanii tokkoon taasifamuu danda'a. Tokkoffaa gumaanni kan taasifamuu danda'u dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan taasisuu ni danda'a gumaata jechaadha. Namni tokko dhuunfaa isaatiin gumaachuu danda'a yookaan immoo garee ta'e wajjiitiin gumaachuu ni danda'a tokko kana. Lammaffaa immoo gulantaa umriitiin gumaachuu ni danda'a. Sirna gadaa keessatti gulantaa umrii garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf akkaataa gulantaa umrii kanaatiin namni waggaa 9 irraa kaasee gumaachuu danda'a. Gaammee xixiqqaa kan jedhamu irraa jalqabee jechaadha. Gulantaa kanarraa kaasee gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa, kuusaa, roobaa jedhee akkasumatti gulantaa umrii garaagaraa sirna gadaa keessa jirutti fayyadamuudhaan gumaachuu ni danda'ama. Akka lammaffana kaasuu ni danda'ama. Sadaffaa immoo akkaataan ittiin taasifamu koorniyaadhaan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartoonni wal gurmeessanii kennuu danda'anii akkasitti bifa kanaan ta'uu danda'a. Afuraffaa immoo karaa ogummaati. Fakkeenyaaf karaa ogummaatiin gaafa jennu maal inni namni ogummaa adda addaatiin gurmaa'uu danda'a. Ogummaa seeraatiin warri gurmaa'u jiraachuu danda'a. Ogummaa fayyaatiin, ogummaa ijaarsaatiin, ogummaa kan birootiin, kan barsiisummaatiin karaa kanaan akkaataa waldaa isaaniitiin jechuudha. Gurmaa'anii karaa kanaan gumaata taasisuu ni danda'ama. Shanaffaan immoo gumaan taasifamu maal inni karaa qaamolee mootummaa fi miti mootummaatiinis taasifamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf maal inni karaa mootummaatiin gaafa jennu mootummaan manni hojii tokko baajata hojii adeemsisuuf qabamuurraa %2 hin gumaacha jechuudha waggaa waggaadhaan. Akka gumaachuun taasifama. Xumura irratti immoo gurmaa'insa hawaasa adda addaa fayyadamuudhaan hin taasifamu. Gurmaa'insa hawaasaa gaafa jennu fakkeenyaaf hawaasni afooshaa qaba. Karaa afooshaa isaatiin gumaacha kennuu danda'a. Iddoo jireenyaatiin wal gurmeessee kennuu danda'a. Diyaasfooraan akkasitti waldaalee hawaasa adda addaa gurmii kilaboota adda addaatiin fakkeenyaaf barattoonni gurmaa'anii kennuu danda'anii waldaalee amantaa kanaaf kana fakkaataniin karaa kanaan gumaacha taasisuu ni danda'ama. Gosoonni kun yoo maaltu gumaatuu danda'a? Akka kanaan kan taasifamu gumaanni kun yoo ta'e gosti gumaataa hoo maali kan jedhu akka reef obbo Phexros kaasisanii waa sadiitu jira. Gosa gumaataa gaafa kaafnu akkuma sila ka'e tokko maallaqaan namni gumaata kennuu danda'a. Lammaffaa akaakuudhaan immoo gumaachuu ni danda'a. Sadaffaa immoo tajaajilaan gumaachuu ni danda'a. Kana sadaniin immoo gumaachuu ni danda'a. Akka qajeeltootti maal inni amma namni hundi qabeenya qixxee qabaachuu dhiisuu danda'a. Namni maallaqa qabu maallaqaani. Kan maallaqa hin qabne akaakuudhaan kennuu danda'a. Kan kana maraa'uu dhabe immoo fakkeenyaaf humna isaatiin jechuudha.
tajaajila humna isaatiin tajaajiluudhaan milkaa'ina hojii buusaa gonofaa kanaaf haala mijeessuudhaan ta'uu danda'a jechuudha. Phexros gumaan buusaa gonofaaf kennamu kuni tooftaalee akkamiitiin raawwatama? Tooftaawwan gumaanni kun ittiin raawwatamuu danda'u labsii kana labsii 244 kanarratti teessifameeti kan jiru. Egaa yeroo waa'ee tooftaa raawwii gumaata kana yaadnu gara sirna gadaa keenyaatti deebinee waan tokko ilaaluun murteessaa ta'a jechaadha. Tooftaatti dhimmi kun raawwatamu gaafa yaadnu gulantaa umuriitiin namooti isa sanatti fayyadamuudhaan namni ijaaramee akka inni gahee isaa baatu taasisuun tooftaa raawwii keessaa isa tokkodha. Kana duwwaa mootuu hin taane Oromoodhumti dhimma gumaataa kan aadaaf duudhaa isaa ta'u hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Mala garaagaraatti fayyadamnee akka namni beeku dhaloonni kun sirriitti akka inni isa hubatu sana hubachiisuun tooftaa raawwii keessaa isa tokkodha. Caalmaadhumatti immoo aadaadhumaaf duudhaa jennu kana cimee dhaloota ittaanutti akka inni darbuuf dhaloonni wal harkaa akka fudhatuuf inni immoo sattaanutti akka inni dabarsuu fi sirna barnootaa biyyattii keessa sadarkaa gadiitti hanga olitti sirna barnootaa keessa galchanii akka namni barataa deemu akka dhalootatti akka inni darbu gochuun tooftaa raawwii isaa keessaa isa tokko ta'uu danda'a. Kan biraan egaa namoota garaagaraa jira gumaata kana kan gumaachan yookaas immoo namoota balaan namtolchee jennu uumamaa kun qaqqabe isaan kana rakkoo sana keessaa baraaruudhaa fi dandamachiisuudhaaf gumaata garaagaraa kan gumaachan namoonni fakkeenyummaa qaban qajeelummaa namoonni qaban kan arjooman kun jiru isaan kanaaf beekamtii kennuudhaan badhaasaan yookiis immoo beekamtii kennuufiidhaan akka namni kan biraan irraa baratu innis tooftaa raawwii isaa keessaa tokkodha. Akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaas yookaas immoo buusaa gonofaa Oromiyaa dhimma kana raawwateeti kan jiru namoota fakkeenyummaa akkasii qaban karaa garaagaraatiin qaamaan bira ga'anii maallaqa isaaniitiin akaakuu kennaa garaagaraatiin tajaajila barbaachisuun hawaasa keenya godina garaagaraa keessatti godina iddoo rakkoon kun mul'atetti qaqqaban bira ga'anii kan kennan jiru. Inni kun tooftaa raawwii keessa namoota kanaaf beekamtii kennuun yookiis immoo isaaniin badhaasuunis tooftaa raawwii isaa keessaa tokko jennee ilaaluu dandeenya. Kan biraani hojimaata qaamolee adda addaa dhimma gumaata kanaa hordofan isa kana diriirsuun hamma hojiitti galabeeti kan jiru. Akkuma buusaa gonofaa Oromiyaatti soo laalle isaan kana diriirsuunis tooftaa raawwii isaa keessaa tokkodha. Maaliif iddoo tokko yookiis qaamni tokko duwwaan kan hojjetu miti as keessatti kan hirmaatu namoota hedduudha garuu hojimaata qabaachuu qaba. Hojimaataan kan sila jennee iftoomina qabaachuu qaba, haqummaa qabaachuu qaba, itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Dhimmi jenne kun hojimaata diriire kana keessatti kan hojjetamu waan ta'eef inni kunis bifa kanaan hin diriira yoo ta'e baay'ee murteessaadha. Inni kan biraan fi baay'ee murteessaa ta'e tokko hojiin kun hin hojjetama. Hojiin hojjetamu kun deeggarsaaf hordofii barbaada. Namoonni nuti tooftaa raawwii isaa keessaa tokko jenne namoota fakkeenyummaa qaban gumaachuudhaan isaan kanaaf beekamtii kennu namoonni jenne kun gumaata isaan kennan kun eessa ga'e jennee gamaggamamuu danda'u irra jiraata. Hordofamuu danda'u qaba. Sun godhamee iddoo hanqinni mul'atetti itti gaafatamummaa mirkaneessuun baay'ee murteessaadha. Sababi isaas ani wayii tokko sii kennee wantan sii kenne sun iddoon inni ga'e hin beeku taanaan lammata waa kennuu irratti nan rakkadha yookaas immoo gargaarsa yookiis gumaata wal fakkaataa iddoo kan biraatti dabalu irratti nan rakkadha jechaadha. Isa kanaatiif akka shakkiin akka sanaan jiraanne rakkoon akka sanaan jiraanne ta'ee argame immoo tarkaanfii seeraa akkaraan ittiin fudhatamuu danda'uun itti gaafatamummaa mirkaneessaa deemuunis tooftaa raawwii isaa keessaa isa tokkodha waan ta'eef. Inni kan biraan akkuma amma biyyi keenya qabattee jirtu ragaa ammayyeessuu qabiinsa ragaa isaa jechaadha. Waan fuunee ol keenya kana yookaas immoo waan namni gumaache kana akaakuun nutti kennu qabeenyaan nutti kennu yookaas immoo tajaajila isa kana qabiinsa ragaa isaa ammayyaawaa gochuunis tooftaa raawwii gumaata kana keessaa tokko waan ta'eef innis irratti xiyyeeffatamuu danda'utu irra jiraata. Egaa manneen hojii mootummaas aadaa gumaachuu qaama karoora isaanii akka taasifatan kun sirriitti jala muramee beekamutu irra jiraata. Manni hojii karoora hin qabne hin jiru. Edda hundumtuu karoora qabaate
akkuma garraatti sirna barnootaa keessa hin gala yoo ta'e dhaloonni dhufu kun karaa salphaa ta'een fudhatee aadeffatee kan ofiisaa godhatee deemuu danda'a erga jenne manni hojii mootummaadha kan mootummaa duwwaa miti kan miti mootummaas as keessatti qaama karoora isaa godhachuu danda'utu irra jiraata waan yeroo tokko raawwattee yeroo kan biraa dhiistu itti fufiinsa qabaachuu qaba ofirraa hafnee nama kan biraa gargaaruu gatii dandeenyuuf Oromoon silumaa aadaa kana qaba isa kana cimsuudhaafi manneen hojii mootummaa bakka hojjennu keessatti qaama karoora keenyaa godhannee deemna taanaan tooftaan raawwii gumaata kana isa kanadha karaa salphaa ta'eenis immoo galma buusaan gonofaa keewwate sana bira ga'uun hin danda'ama. Tooftaa raawwii gumaataa keessaa inni tokko manneen hojii mootummaa qaama karoora isaanii godhatanii ittiin hojjechuu qabu. Isa kana seeraan dirqiidhaan taa'ee jira mirqsifamee taa'ee jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf haga ammaa seerota qabaachaa turre keessatti maalinni dhimmi cross cutting issue ta'e amma dhimma dubartii ture jechuudha. Waajjirri hundumtuu seektarri mootummaa hundumtuu kamtittuu baay'ee dhimma daa'immanii fi dubartii karoora isaanii keessatti qabaachaa turan jechaadha. Inni sun seeraan taa'ee ture. Ammallee maalinni kuusaa gonofaa kana lafa qabsiisuu keessatti tooftaa raawwii gumaataa jedhamee kan taa'e seeraan dirqiidhaan dirqisiifamee kan taa'e manneen hojii kamiyyuu qaama karooraa godhatanii raawwachuu qaban kan jedhu kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Maaliif yoo karoorfatte malee hin raawwattu jechaadha. Kanaaf akka karooratti qabamee manni hojii hundumtuyyuu akka irratti hojjechuu danda'uuf akka dhimma cross cutting issue tokkotti qabamee irratti hojjechuun tooftaa raawwii keessaa isa tokko jechuudha. Asuma kana cimsuudha. Namni tokko miseensa buusaa gonofaa ta'uudhaaf ulaagaalee akkamii guutuu qaba? Egaa buusaa gonofaa isa duratti buusaa gonofaa eenyutu miseensa ta'a kan jedhu kaasuun baay'ee gaariidha natti fakkaata tan dhufa. Sirna buusaa gonofaa keessatti egaa kan jedhamee yaadamu hawaasni Oromoo hundi kan Oromoo hin taanes kan naannicha keessa jiraatuu fi kan naannichaan ala jirulleen miseensa buusaa gonofaa ta'a jedhameeti abdatama jechaadha. Maaliifan kana jedhaa? Inni kun akka qajeeltoo isaati irratti kaasne sanyiidhaan gosaan ilaalcha biraa irratti kan hundaa'e osoo hin ta'in namummaa nama waan ta'eef nama deeggarra kan jedhu san irratti qofa kan xiyyeeffate waan ta'eef karaa kanaan eenyutu miseensa kan jedhu illee gaafa laalle namni kamuu akka miseensa ta'utti seerri kun yaadameeti kan hojjetame ta'e jechaadha. Namni hundumtuu miseensa ta'e jedhamee yaadama. Miseensummaan irrattis fedhii irratti kan hundaa'e garuu akka lammiitti immoo dirqama lammummaa kan ittiin baanu waan ta'eef. Egaa ulaagaan namni tokko miseensa ittiin ta'u maalinni kaa'uu jennee ilaalle wantoota gurguddoo lama fudhannee kaasuu hin dandeenye jechuudha. Jalqaba irratti kan seeraan taa'e maalinni namni miseensa buusaa gonofaa ta'uudhaaf fedhiin akkuma jirutti ta'ee umriin isaa nama gaammee xixiqqaa keessa jiru akkaataa sirna gadaatiin yoo xiqqaate gaammee xixiqqaa keessa nama jiru jechuun nama umriin isaa waggaa 9 fi sanaa ol ta'e miseensa ta'uu danda'a jechuudha. Lammaffaatti gaafa miseensa taatu mirgaa fi dirqama adda addaa qabda. Keessumaayyuu maalinni kennaa yookaan gumaata irraa eegamu nama raawwachuu danda'u yoo ta'e qabxii kana lamaan guunnan namni miseensa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf miseensa ta'uudhaaf haalli isin gaafatamu, eenyummaa isin gaafatamu, sabni isin gaafatamu, jiraataa naannichaa fi naannoo biraas kan ta'e namni kamiyyuu namni umriin isaa amma caqafne kana ol ta'ee fi waa gochuu danda'uu fi kennaa sana kennuudhaaf namni kennaa sana kennee dirqama ba'u kamiyyuu miseensa ta'uu danda'a jechaadha akka miseensummaatti jechuudha. Isa kana wal qabsiisee maal inni amma miseensa gaafa taatu egaa waan gumaachitu jira. Amma seeraan kan taa'e maal inni namni miseensa ta'e waan gumaachuu waan adda addaati qaba. Amma fakkeenyaaf yoo hojjetaa mootummaa ta'e waan argatu irraa parsantii tokko, yoo hooggansa ta'e parsantii 2 wanni gumaachuu jira. Qonnaan bulaas yoo ta'e akkasumatti wanni gumaachuu jira. Qonnaan duraa adda duree yoo ta'e kan galii giddu galeessaa argatu yoo ta'e qonnaan bulaa galii gadaanaa argatu yoo ta'e qarshiin inni kennuu danda'u qarshii hamma qarshii 10tti jechuudha. Qarshii 25 hamma qarshii 10tti taa'ee jira. Daldalaalleen yoo ta'e akkasumatti jechuudha. Akkaataa sadarkaa isaatiin daldalaa sadarkaa A, daldalaa sadarkaa B jedhamee haga caatti jira. Qarshii 200 hanga qarshii 50tti
dirqama miseensummaa isaa bahuutti irra jiraata jechuudha. Nama qofa miti baay'ee nama jechuun nama uumamaa fi nama seeran nama jedhamillee miseensa ta'uu danda'a nama gaafa jennu jechuudha. Kanaaf dhaabbileen adda addaa waajjiraaleen mootummaa miseensa jechaadha as keessatti gaafa waa'ee miseensummaa kaasu. Isaan irraa immoo maal ta'e gama fakkeenyaaf mana hojii yoo ta'e persentii 2 baajata hojii adeemsistuu mana hojichaa sanarraa waggaatti gizii tokko karaa maamadaatiin karaa biiroo maallaqaatiin fandii buusaa gonofaa dhimma kanaaf hundeeffametti kan galii ta'u persentii 2 buusii in kafalu jechuudha. Bifa kanaan miseensummaan kan raawwatu dirqama kana bahuutti irra jiraata. Dirqama kana kan raawwanne yoo ta'e immoo karaa miseensummaa keessatti buus jira jecha. Haala akkaataa kamiin namni tokko ulaagaa kamii guutee miseensa buusaa gonofaa ta'uu akka danda'u obbo Miliyoon nutti himanii jiru. Miseensummaa isaa hoo haala kamiin haqamuu danda'a? Buusaa gonofaa wajjin wal qabatee miseensa ta'uudhaaf namni ulaagaa maal guutuu qaba kan jedhu obbo Miliyoon waan baay'ee kaasanii jiru. Erga miseensa ta'e immoo dirqamaa fi mirga miseensummaa isaatii wanti inni gonfatu akkuma jirutu ta'e kan immoo adda cituudhaaf akkamittiin adda cita miseensummaan isaa yookiis immoo namni tokko miseensa adda ta'e maal yoo guuteedha kan inni adda kutuu danda'u kan jedhu inni tokko yaa namni kun lubbuudhaan yoo dhabame yoo du'e miseensummaan isaa adda hin cita. Kan biraan kaayyoo qaba buusaan gonofaa ergama qaba qajeeltowwan qaba isaan kana hin kabaju yoo ta'e miseensi tokko kunis ulaagaattiin miseensummaan isaattiin adda citu keessaa tokko akka ta'e seerri kun teesseeti kan jiru. Kana malees fedhiima isaatiin miseensummaa kana gadi lakkisuu qaba yookiis hin barbaadu jedhee barreeffamaan kan iyyatu yoo ta'e namni kun iyyata kan dhiyeeffatu yoo ta'es kan ittiin miseensummaan isaa adda citu keessaa tokko. Inni kan biraan dandeettii isaa wal qabatee murtiin mana murtii kenname soo jiraate miseensummaan nama kanaa karaa ittiin adda citu kan biraan isa tokko jechaadha. Inni kan biraan dirqama gumaachuu qabu waan gumaatu sana waggaa tokkoof adda kutee yeroo ta'es inni kun karaa ittiin miseensummaan nama tokko ittiin addaan citudha jechaadha. Caasaa qaba buusaa gonofaan Oromiyaa jechuudha. Caasaan kun yookaan gurmaa'insi isaa kun hojii buusaa gonofaa hojjechuu fi hammam tokko mijataadha. Gurmaa'insa egaa ergaa seera ta'ee gara seeraatti dhufee sochiiwwan jiran hojiiwwan hojjetaman irraa gaafa laallu yoollee hagas maraa qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uudhaa baates fedhii fi sochii jiruuf haalatti namni waliif owwaatee wal utubuudhaaf deggaruudhaaf rakkoo keessaa nama baasuudhaaf haalli deemu gaafa laallu caaseffamni jirus kan hojjechiisudha. Egaa iddoodhaa iddootti adda addummaa qabaataa garuu amma hamma ammaatti wanti jiru kan hojjechiisuu fi gaarummaa isaatti madaalliin isaa gara sanatti kan kaasu waan ta'eedhaaf gurmaa'insi isaa hin hojjechiisa jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Barattoota nyaachisuun jira miti manneen barnootaa bu'uura boruurraa ka'ee hamma kutaa 4tti naannoo Oromiyaa keessatti nyaachisuun jira. Hammam tokko qindoominni isaa hammam hojjetaman fakkeenyaaf biiroon barnootaa jira, biiroon fayyaa jira, buusaa gonofaan jira. Isaan kunniin hammam tokko wal dubbisanii hojjetu akkaataa labsii kanaatiin jechuu kiyya. Gurmaa'insa sirna buusaa gonofaa gaafa laallu buusaa gonofaa sirni buusaa gonofaa kun gurmaa'insa gurguddoo 3 qaba. Gurmaa'insa gurguddaa 3 qaba jechaadha hojii kan akka ittiin raawwatu. Gurmaa'insi tokkoffaan yaa'ii waliigalaa kan jedhamu jira. Gurmaa'insi lammaffaa immoo gaaddisa buusaa gonofaa kan jedhamu jira. Gurmaa'insi sadaffaa immoo buusaa gonofaa Oromiyaa kan jedhamu mana hojii sana jechaadha jedha. Kanaaf sirnichi akka sirnaatti sirni buusaa gonofaa kun gurmaa'insa gurguddoo 3 kana qaba. Amma maalii hojii kana hojjechuudhaaf milkaa'inaafis kan gargaaru gurmaa'insa kana. Amma akkamitti gargaaraa gaafa jennee kaafnu amma yaa'ii waliigalaa jira. Yaa'ii waliigalaa kana keessatti damee hawaasaa jechuun hin dandeenya. Milkaa'ina isaatiif gaafa kaafnu jechuudha. Hawaasa qaama garaagaraa hundatu keessatti hirmaata yaa'ii kana keessatti jechuudha. Qaama hawaasaa abaluu qaama hawaasaa hojjetaa mootummaa yookaan immoo seektara mootummaa jettee waan dhiiftu miti jechuudha. Yaa'ii waliigalaa irratti qoteen bulaan, daldalaan, hojjetaa mootummaan hundumti jechaadha.
abbaan aangoo hin taane hundumti miseensa. Yaa'ii waliigalaa sanarratti qaamni garaagaraa kun dhiyaatee hojiin buusaa gonofaa hin gamaggamama waan ta'eef kun carraa tokko jechaadha. Sirna kanaa qaba waan ta'eef. Lammaffaa irratti gaaddisa buusaa gonofaa qaba. Gurmaa'insi kun jechaadha. Akka carraatti maalinni gaaddisa kana sadarkaa naannootti kan walitti qabu pirezidaantii naannichaati. Asumaanuu pirezidaantiin naannichaa eegaa olaanaa qaama kanaati. Sadarkaa godinaatti bulchaa magaalaa yoo ta'e kantiibaa aanattis bulchaa akkasumatti gandaaras bulchaa gandaatu walitti qaba jechaadha. Kanaaf qaamonni olaantummaadhaan gaaddisa kana hoogganan qaamota waa murteessuu danda'an qaama olaanaa mootummaati jechaadha. Kanaaf kunis milkaa'ina hojjechaatiif akka carraatti gaaddisa saniin keessumattuu maalinni hojii akka seektaraatti buusaa gonofaa Oromiyaa manni hojichaa raawwatu dhiyaatee hin gamaggamama. Gaaddisa buusaa gonofaa pirezidaantiin naannichaa walitti qabu. Bakka pirezidaantiin hin jiretti itti aanan illee miseensa waan ta'eef seektaroonni adda addaa achi keessatti miseensa. Isaan kana hin gamaggamu rakkoo jiru hin qoratu tarkaaffii barbaachisaa ta'e fudhatu jechuudha. Kanaaf sirni kun mataa isaatiin hojiirra oolmaa isaatiif waa olaanaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo mana hojii mootummaa kan ta'e buusaa gonofaa Oromiyaa jira jechaadha. Gurmaa'insa isaa sirna buusaa gonofaa keessatti hammatamannis waan ta'e. Inni sun immoo buusaa gonofaa Oromiyaa aangoo gurguddoo 26tti kennamee jira. Sirna buusaa gonofaa kana akka lafaan ga'u jechaadha. Kanaaf isa kana inni kun immoo caasaan isaa hamma gadiitti jira. Naannoo irraa kaasee hamma gadiitti gurmaa'insa isaa caasaa isaa diriirfatee kan jiru waan ta'eef kunis haala mijataa hojii sirna buusaa gonofaa ittiin raawwatamu kan ittiin milkeessinu keessaa tokko jechaadha. Egaa kana ta'ee gama gaafii ati kaafte kallattiidhaan gaafan itti dhufu hojiin buusaa gonofaa kun hambu'an bu'aa fide keessayyuu qindoomina hojii wal qabatee gaafa jedhu gaafa lallu isa kana caalatti manni hojii sana hoogganan ibsuu danda'anii garuu seensa keessatti yoo ilaalte jiraatte sirna kana seeraan diriirsuun iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef waan jedhu seensa labsichaa keessatti jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan nagaheedhaan yookaan immoo sirna keessa darbee raawwatamu keessa darbee akka raawwatamu gochuun gaariidha. Isa kana keessatti qindoomina wajjinis wal qabatee egaa keessumaayyuu buusaa gonofaa kanaan akka naannichaatitti barattoonni adda addaa barattoonni tilmaamaan miliyoona 5 fi sanii ol ta'an sirna nyaataa keessatti hammatamanii barataa jiru. Of course kaayyoo buusaa gonofaa wajjin gaafa ilaalamu maybe hojiin baruu fi barsiisuu hojii mootummaan idileedhaan irratti xiyyeeffatee hojjetudha. More of kan labsii buusaa gonofaa keessatti ta'e namoota balaa ittisuu dursanii yookaan immoo balaan sababa adda addaa uumamaan yookaan namtolcheedhaan irra ga'eef barattoota naannoo keenyaa immoo bifa saniin nyaachisuun illee cubbuu miti. Fuulduratti ammaaf jenne malee kana caalaa deemnee waan gurguddaallee ittiin raawwachuu waan dandeenyuuf karaa saniin bu'aan gaarii akka jiruu fi qindoominni akka jiru kan hubannu ta'uu isaati jechaadha. Buusaa gonofaa akkuma atu jette qabeenya walitti qaba, risoorsii walitti qaba. Barnoonni immoo sana fuudhee nyaachisa. Labsii kana keessatti yoo ilaalle qajeeltoo buusaa gonofaa jedhamee teessifame keessaa tokko seerri biyyattii kan naannoo kamiyyuu karaa inni isa hin faallessine hojiin hojjetamu seerri cabuu qabu jechaadha. Waan kana walitti qabnee gaafa barattoota kana yookiis immoo kan biraa fo'ishinu seerri eegamuu danda'utu irra jiraata. Namnis isa kanarraa of eeggachuu danda'u qaba. Isa duwwaas miti. Kan barnoota duwwaa miti. Fakkeenya gaariidha waan ta'eef. Fakkeenyaaf qabeenya walitti qabdee yookiis immoo walitti qabame fuutee hin geessa hawaasa balaan namtolchee yookiis immoo hongeen iddoo inni hubeef. Achi gaafa geessitu qaamni si harkaa fuudhu jira. Qaamni si harkaa fuudhu kun tokkoffaan amanamummaadhaan hawaasa sana bira qaqqabsiisutu irra jiraata. Lammaffaan olaantummaa seeraa waan jedhu tokko namni hundi beekee seerri karaa hin cabneen namni rakkoo kanaaf saaxilames karaa inni hin hubamneen amanamummaadhaan achiin ga'uu qaba.
Kan achiin ga'uu keessatti seerriin cabataanaan itti gaafatamummaan mirkanaa'umsaa dirqama ta'a. Olaantummaa seeraa kan jennu achirratti waan ta'eef. Kanaaf dubbiin qajeeltoo keessatti hidhamee taa'e sun kabajamuu qabachaa. Eessattuu jechaadha. Kanaaf fuula duraaf jalqabbiin hamma jiru gaarii waan ta'eef isa kana caalaa guddisaa deemuu danda'utu nurra jira. Inni kun immoo kan nama tokko lamaa miti. Kan namni biyya kanaa hundumaati. As keessatti namni hundumtuu qooda fudhatee gahee isaa ba'uu qaba. Achi keessatti garuu hordoffiin deeggarsi bakka qaawwi hammaa jirtu kanatti rakkoon jira taanaan tarkaanfii fudhatamee namni akka inni amanamu godhamaa deemata amanu gochaa deemnaan gumaachi itti fufa. Namni immoo kana guddifachuu keessatti utubuu keessatti buusaa gonofaa kana duukaa dhaabbachuu keessatti gahee isaa hin ba'a amanamummaa jedhuun qaba. Kanaaf dubbiin qajeeltoo keessatti hidhame sun iddoo kanatti sin hojjeta waan ta'eedhaaf seerritti ba'uun seeraan akka diriiru taasifamuun hojimaan diriirfamuun isaaf kanaaf jedhameeti waan ta'eef namaaf nyaata dhiyeessina jennee asitti immoo seera hin cabsina yoo ta'e waan wal faallessu gatii hojjennuuf isarratti eeggannaa gochuu qabna jechuudha. Labsii sirna buusaa gonofaa naannoo Oromiyaa kanaan wal qabatee dhaamsa waliigalaa isin qabdan maalidha? Tola galatooma egaa maalinni akka waliigalaatitti buusaan gonofaa sirni buusaa gonofaa amma diriirfamee jiru kun ammatti naannoo keenya keessatti bu'aa olaanaa buusaa jira argaa jirra. Biiliyoonotaan qabeenyi walitti qabamee jira. Maallaqni guddaa walitti qabamee jira. Bu'aan adda addaa mul'achaa jira. Sadarkaa naannoo keenya qofatti osoo hin ta'in fuula duraaf OROIR jedhamee sadarkaa biyyaatti addunyaatti fakkeenya akka ta'u abdii qabna jechaa. Garuu kanaaf immoo iyyuu maalinni akka dhaamsatti buusaa gonofaa lafa qabsiisuudhaaf hundumtuu gahee isaa bahuun irra jiraata jechaadha. Kana gaafa jennu tokkoffaa mootummaan akka mootummaatti gahee isaa bahuu qaba. Akkamitti gahee isaa bahuu qaba? Tokkoffaa irratti hojii beeksisuu bal'aa raawwatamuu qaba. Dhimma kanarratti jechuudha hojiin hubannoo uumuu. Akkaataa labsii 244 muraa 2015 dambii kana raawwachiisuudhaaf bahee dambii 235 muraa 2015 fi akkasumas kana raawwachiisuudhaaf qajeelfamni lakkoofsa 3 muraa 2015 bahee jira. Isaan kana qaamni dhimmi ilaallu qaamni mootummaa dugugee hojiirra oolchuun baay'ee murteessaadha. Lammaffaa hawaasa biratti. Hawaasni bal'aa milkaa'ina buusaa gonofaa kanaaf duudhaa qabu kana gabbisuudhaaf aadaa wal gargaarsaa ofii horate kan namni hin kennineef kan ganamaa kan qabu kan akka lafa qabu taasisuudhaaf gahee olaanaa qaba jechuudha hawaasni jechuudha. Karaa kamiin gahee qaba hawaasni? Uummanni Oromoo hundi namni hundumtuu miseensa ta'uudhaan tokkoffaa jechuudha. Miseensa buusaa gonofaa ta'e waa gumaachuudhaan aadaa isaa kana cimsachuu eeggachuutu irraa eegama jechaadha. Gumaachuudhaan walii tumsuudhaan. Gama biraatiin qaamolee haqaarraa waan eegamutu jira jechaadha. Hojiin kun gaafa hojjetamu akkasumatti karaa aspaaltii irra deemeen hojjetamu bu'aa bayii gaafata. Kana keessatti danqaan adda addaa jiraachuu ni danda'a. Taateewwan amma mul'ataa jiran tokko illee waan jiraniif namni midhaan gargaarsaa nyaatu namni uummata rakkate qonqoo qabee waa nyaatu hin sifaa'uuf jechaadha. Abaarsa karaa rabbiitiinis jechaadha. Kana keessatti garuu qaamoleen haqaa yakkoota dhimma kanaan wal qabatee raawwatu. Abbaa hangaatiin isaa ta'u qaama hawaasaa kamiinuu yakka sirna buusaa gonofaa aadaa wal gargaarsaa kana wajjin wal qabatee raawwatu irratti obsa qabaachuun irra jiraata. Isaan kana haaluma jalqabameen qaamoleen haqaa naannoo keenyaa gahee isaanii bahuutu irra jiraata. Caalmatti immoo hojiin kun kan hundaallee yoo ta'e kan qaama hundaallee yoo ta'e qaama kennameef immoo specific jira jechuudha. Buusaa mana hojii buusaa gonofaa Oromiyaatu jira jechaadha. Ergamoota gurguddaa 26 kennameefii jedha kana hojii wal qabate. Isa kana duguganii hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Kanaaf walumaa gala kana kan raawwannu yoo ta'e buusaa gonofaa
sadarkaa biyyaa fi addunyaatti beekamaa ta'e inumna yaadan jedhu qaba galatooma. Baay'ee gaariidhamee obbo Phexros dhaamsolii gala. Tole galatooma ammas qajeeltoo isaarraa ka'ee waa jechuu barbaada. Qajeeltoo keessatti dhimmi taa'ame tokko keessaa garaagarummaa tokko malee ilaalcha siyaasaatiin amantaadhaan waa biraatitu loogiin dhimmi jedhu kun iddoo guddaa argachuu qaba waa lamarratti hundaa'e. Inni tokko biyyattii keessa iddoo garaagaraa rakkoo garaagaraan jira. Isaan kanaa fi nama rakkoo balaa namtolcheetiif saaxilamee jiran kamiyyuu bira ga'anii sakattaa ilaalanii kana deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa caasaan sadarkaadhaan jiru hundumtu hojjetaan mootummaa kan godinarra jiru, aanaarra jiru, magaalarra jiru gara miseensa buusaa gonfaa kanatti dhufuudhaaf waa kamirraayyuu bilisa ta'e nama rakkoodhaaf saaxilame rakkoo keessaa baasuudhaaf karaa baay'ee filatamaa ta'uu isaa hubatee namni as keessatti tumsuu qaba. Miseensa ta'uu qaba, waan qaburraa gumaachuu qaba. Maaliif hojii baay'ee gaarii ta'e kan si boqochiisu kan akkasiin jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isa kana keessatti hojjetaan mootummaa namni kamiyyuudha intilichi daangaan qabu namni kamiyyuu as keessatti gumaachuu qaba. Garuu immoo akka hojjetaa mootummaatti waan argannurraa miseensa taane kana keessatti yoo gumaachine aara galfii qaba waan ta'eef. Inni kan biraan namoonni iddoo garaagaraatti tarii karaa hin hubatamne rakkoo keessatti gatamanii jiran yoo jiraatanii mootummaan isaan kana bira ga'ee sakatta'ee gargaarsa isaan barbaachisu akka isaan argatan garaagarummaa tokko malee akka inni gochuuf immoo mootummaan hojjechuutu irra jiraata kan jedhu ergaa waliigalaan qaba. Abbootii alangaa naannoo obbo Miiliyoon Hundaafrashii fi obbo Phexros Maammoo as istuudiyoo keenyatti argamtanii labsii sirna buusaa gonfaa naannoo Oromiyaa irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadha galatoomas ni jedha. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Qophii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.